Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam boqonnaa afuraffaadha kutaa darbeen eegallee kan jirru fakkeenyota Dubroo Maariyaamiif fakkeeffamanii fi raajiiwwan isheedhaaf dubbataman kan jedhuudha eegallee kan jirru jechuudha. Barumsa kana kutaa tokkoffaa guyyaa darbee kan baranneen egaa akkuma yaadattan fakkeenyi maaliif barbaachise kan jedhu erga ilaallee booda fakkeenyota Dubroo Maariyaamiif fakkeeffaman kanneen jedhaman immoo jalqabnee turre gidduutti kan dhaabbachiisne jechuudha. Abboonni keenya Dubroo Maariyaamiidhaan maaliif maattis fakkeessinaa jechuudhaan isheef dubbataniiru. Dhuguma Dubroo Maariyaamii fakkeetti akka isheen hin qabne, isheen haadha waaqayyoo deessuu waaqayyoo kan taate kun ishee fakkeeffamaa jedhamuu kan hin dandeenyaa ta'uyyuu malee garuu waa'ee dubbii Dubroo haadha keenyaa yeroo barannu barumsi kun haala salphaadhaan sammuu keenya keessatti akka qabamuudhaaf abboonni keenya fakkeenyota isaan kaa'anidha jechuudha kan barannu. Fakkeenyota kanagaa bakka sadiitti qoonneedha kan adda baane kanneen bara abbootii keessa kanneen raawwatamanitti Dubroo Maariyaamii ni fakkeessinaa. Akkasumas bara Musee keessa kan wantoota raawwatamanittis ni fakkeeffamti. Darbee immoo bara raajotaa kun immoo kallattii raajiiwwan isheedhaaf dubbataman kana sadanidha kan barannu jennee turre. Egaan bu'uuruma kanaan kutaa lammaffaa guyyaa har'aatiin kan barannu fakkeenyota bara abbootii keessa kanneen raawwataman Dubroo haadha keenyaaf abbootonni kan isaan fakkeessan kan ta'uudha jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya akkuma guyyaawwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaa feyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan bara abbootii keessaa wantoota raawwataman haadha keenya Dubroo Maariyaamiif abboonni keenya isheef fakkeessaniiru. Bara abbootii kan jennu yaa'u hin beekna. Barri osoo Museedhaaf waaqayyo irraa seerri hin kennamiin dursee kan jiru hundumtuu bara abbootii jedhama. Addaam irraa kaasee amma Museetti kan jiru jechuudha. Bara kana keessa gaa wantoota raawwataman keessaa galatoo haadha keenya Dubroo Maariyaamiif akkasumas sirna qulqulleessaa Dubroo irratti abboonni keenya wantoota baay'ee isheef fakkeessanii ni arganna. Keessumattuu sirna qulqulleessaa abbaa keenya qulqullichaa Yaaqoosiin kan barreeffame sirna qulqulleessaa Dubroo irratti boqonnaa 31 soddomii lammaffaarratti bal'inaan ibsamee kan jirudha. Gabaabinaan haala ittaanu kanaan dubbisnaa jechuudha. Maal jedha? Balleessaa malee kan ajjeefame gara laafummaan Abeel sidhaa. Arjummaan Seet, hojiin Henook, bishaan badisaarraa kan ittiin fayye bidiruun Nohi, eebbaa fi carraan Seem sidhaa. Keessummaan Abrahaam, urgaan Yisihaaq, riiqaan Yaaqoobis sidhaa. Yoseefiin kan tasgabbeessitus sidhaa jechuudhaan abbaan keenya qulqullichi Hiriyaaqos haala kanaan haadha keenya Dubroo Maariyaamiidhaaf
fakkeenyota kana barreesseera jechuudha. Isaan kuni galatoo sirna qulqulleessaa dubroo yookiin immoo qiddaasee irratti kanneen argamanidha. Kan biraan immoo galatoo haadha keenya dubroo maadaam irratti immoo kan barreeffame abbaan keenya qulqullichi Efreem kan barreessas ni jira. Egaan fakkeenyota kana hundumaa tokko tokkoon hiiknee barachuun sadugaadha yeroo baay'ee nu barbaachisa waan ta'eedhaaf muraasa isaanii qofa galatoo dubroorraas akkasumas sirna qulqulleessaa dubroorraas funaannee muraasa isaanii ilaallee galattaa nutti dabarraa jechuudha. Fakkeenya jalqabaa kan ilaallu qotisa guyyaa kibxataati. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 kaasnee hanga 13tti barreeffamee kan jiru jechuudha. Kanatti kan fakkeesse eenyudha? Abbaa keenya qulqullicha Efreemidha. Sirna galatoo haadha keenya dubroo Maariyaam kan guyyaa kibxataa irratti kan argannu maal jedha? Lafti qonnaa sanyiin osoo ittiin foca'iin firiin irraa argamtesidha jechuudhaan lafti qonnaa kana dubroo Maariyaamidha fakkeessee ni arganna jechuudha. Lafti qonnaa kun maalidha kan jedhu ilaaluudhaafi egaan sirna uumamaa barachaa akkuma turre yeroo sanatti waaqayyo uumamtoota 22 kan ni uume. Isaan keessaa immoo uumamtoonni 3 gaafa guyyaa kibxataa yookiin gaafa guyyaa namoonni tokko tokko lammeeffoo ni jedhu focaasaas ni jedhu. Gaafa guyyaa kana uumamtoonni 3 uumamaniiru. Isaanis eenyudha? Biqilootadha. Biqiloonni kun waaqayyo sagalee isaa dubbachuudhaan qofa maal taasiseera? Argamsiiseera. Lafittiitti gaafa inni sagalee dubbatu lafittiin mukeewwan kana firiiwwan adda addaa nyaata fooniidhaaf kanneen oolan kana kallattiimaan argamsiisteetti jechuudha. Kun kan raawwatame gaafa guyyaa kibxataati. Dubroo Maariyaam akkamitti haala kanaatiin fakkeessan abboodonni keenya akkuma lafittiin kun sanyii osoo ittiin focaafamiin akkasumatti sagalee waaqayyoo qofaadhaan nyaata fooniidha namaadhaaf kan ta'u kana akkuma isheen argamsiiste dubroon Maariyaamis immoo sagalee ergamichaa dhaga'uudhaan gammadii ni ulfooftaa kan jedhu sagalee kana qofa dhaga'uudhaan eeyyeennaaf haa ta'u ani garbittii waaqayyoo kunooti jettee amantee fudhachuu isheetiin sanyii dhiiraa malee maal argamsiisteetti nyaata lubbuu nyaata bara baraa gara mootummaa waaqayyootti kan nama galchu argamsiisteetti jechuudha. Dubroo Maariyaamii haala kanaan lafattaa foggeeffamtu malee lafa kanarra baay'eetti caalti. Walittuu madaaluun hin danda'amu. Lafti kun nyaata fooniidha kan ishee argamsiiste dubroo Maariyaamii nyaata lubbuu lafittii kan uume uumaa samiif lafaa garaa isheetti baattee nuuf argamsiisteetti jechuudha. Kanaaf abbootonni haala kanaatiin qotisa guyyaa kibxataa yookiin lafittiitti fakkeessanii nuuf kaa'aniiru jechuudha. Kan lammaffaa immoo bidiruu Noohidha. Bidiruu Noohitti kan fakkeessa abbaa keenya qulqullicha Hiriyaaqosidha jalqaba kan ilaalle jechuudha. Bidiruun Noohi sidha jechuudhaan dubroo Maariyaamii bidiruun Noohi sidha jechuudhaan galateeffateera jechuudha. Bidiruun Noohi maalidha kan jedhu seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 hanga 24tti ilaaluu dandeenya. Seenaa isaa gabaabinaan kaasuudhaaf Noohi baay'ee nama amantii qabu ture waaqayyoon sirriitti kan amanu. Waggaa 100 dursee waaqayyo maal jedhee osoo bishaan badisaan dhufin jechuudha. Waggaa meeqa? Waggaa 100 dursee bishaan badisaa gara lafaatti ni dhufa waan ta'eedhaaf bidiruu hojjedhu jechuudhaan yeroo inni Museetti himu yeroo inni Noohitti himu jechuudha waaqayyo. Noohi kallattiimaan doonii dalaguu eegale jechuudha. Ilaala waggaa 100f doonii dalage Noohi. Waggaa 100 qucci jedhe doonii kana roonni hojjetu gaafa waggaan 100 dhumu kun guyyaan ni ga'e bishaan badisaa samiirraa roobaan lafa jalaa immoo burquudhaan guyyaa 40f halkan 40 guutuuf maal ta'e samiirraa gad lafa keessaa immoo ol ba'uudhaan bishaan addunyaa guutummaa balleesseera jechuudha. Lubbuuwwan bidiruu kana keessa galan garuu lubbuuwwan 8 ooluu danda'aniiru. Kanaaf abboonni keenya haala kanaan dubroo haadha keenyaatiin bidiruu Noohi jechuudhaan kan danda'an akkamittidha? Waaqayyo Noohiin fayyisuuf bidiruu kana sababa taasisee akkuma oolche akkuma kanaas immoo Addaamiin kufaatii isaarraa du'a bara baraadhaa fayyisuudhaaf maal taasise?
dubroo maariyaamii sababa waan taasifateefidha. Sababni fayyina keenyaa eenyudha? Dubroo maariyaamidha. Gooftaan keenya kan dhufe karaa ishee dhufeetu isheen tole jettee gaasheen fudhattudha. Fayyinni namaa kan eegale. Ilaala guyyaatti qulqullichi Gabri'eel gadi bu'ee dhufee dubroo maariyaamii wajjin dubbatetti dubroo maariyaam gaaffiiwwan gaafatteetti. Gaaffiiwwan kana hundumaa yeroo isheen gaafatutti fayyinni dhala namaa hin eegaliin jira. Fayyinni dhala namaa kan eegale yoomidha? Yeroo isheen akkuma jecha keenyaaf haa ta'u ani garbittiin waaqayyoo kunoota yeroo isheen jettudha. Fayyinni dhala namaa kan jalqabe jechuudha. Sa'aatii sanattidha, daqiiqaa sanatti, sekoondii sanatti sadan qulqulluu keessaa tokko ilmi waaqayyoo bara baraaf kan jiraate kan ture abbaa wajjirraan hafuura qulqulluu wajjirraan dhufee foon isheerraa foon lubbuu isheerraa fudhachuudhaan fayyina namaa eegalee jechuudha. Kanaafuu dubroo maariyaamiidhaan sababa taasisetu addunyaa kana waaqayyoo wanta fayyiseedhaaf nooyinis immoo bidiruu sana sababa taasisee waan taasiseef haala kanaadhaan ni fakkeessochuudha abboonni keenya. Tokkos jedhaniitti dabalu bidiruu nooyitti kanneen galan hundumtuu du'arraati oolaniiru. Lubbuuwwan 8 jechuudha. Addunyaa guutummaadhaan lubbuu 8 qofa tolee. Lubbuuwwan kun hundumtuu 8 kun bidiruutti seenuudhaan oolaniiru. Akkuma kanaas immoo guyyaa har'aa araarsummaa dubroo maariyaamitti kanneen amanan du'a bara baraarraatu wanta oolaniifidha. Dubroo maariyaamitti warreen amanan. Dubroo maariyaamitti namni amane jechuun haadha waaqayyoo ta'uu ishee amane jechuudha. Haadha waaqayyoo ta'uu ishee amane jechuun immoo gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos goonka nama goonka waaqa ta'uu amane jechuudha. Tawaahidoo amane jechuudha. Tawaahidoo amane gooftaa keenya amane namni jedhame immoo gooftaa keenyaan kan inni raawwate kan inni barsandumaa kan raawwatedha. Namni kana taasisu ni fayyaa jechuudha. Kanaafuu dubroo maariyaam haala kanaatiin bidiruu nooyitti ni fakkeeffamti jechuudha. Kan itti aanu immoo dunkaana Abrahaamidha. Dunkaanni Abrahaam sidha jechuudhaan qulqullichi Hiriyaaqos sirna qulqulleessaa haadha keenya dubroo irratti barreesseera. Dunkaana Abrahaam yaada keenyaan gara dudduubaatti deebinee haa yaadannu. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1tti kan argamu jechuudha. Abrahaam abbaa amantiiti. Waaqayyoo yeroo biyya kee gadhiisi deemi jedhu eessan deemaa ati eenyudha? Osoo hin jedhiin amantii guutuudhaan waaqayyoof amanamee ba'eera. Kana booda bakka deemetti yeroowwan dheeraa booda dhagaa umuriin koo gabaabduu jechuudhaan mana ni ijaarranne Abrahaam kan nama dhibu. Mana ni ijaarranne dunkaana keessadha jiraachaa kan ture. Nama sooressa ture baay'ee. Karaa biyya lafaa qabeenya ilaalamu sooressadha. Keessummaa nama jaallatudha. Kallattii arfaniin iyyuu kallattii kaabaa kibba bahaaf lixaan balbala mana isaatti tolchuudhaan dallaa isaatti tolchuudhaan warreen karaa kaabaa dhufanii gara kibbaatti naanna'anii balbala akka isaan hin barbaanne kallattii maan akka dhufaniin akka isaan seenaniidhaaf jechuudha. Namootaaf yaade haala kanaan taasiseetu keessummaa simachaa abbaa turedha. Innaa guyyaa tokko abbaan kun haala kanaadhaan keessummaa kan jaallatu kitaabni qulqullichi Phaawulos akkuma dubbate keessummaa simachuu hin dagatinaa baay'ooliin osoo beekiin waaqayyoonis akkasumas ergamoota waaqayyoo simataniiru jedhee akkuma nuuf barsiise abbaa kanadha waaqayyoon kan simate jechuudha. Nama sadii fokkaachuudhaan balbala isaa otoo inni taa'aa jiru Abrahaam namoonni sadii gara isaatti dhufanii namoonni kun nama fokkaachuudhaan kan isaaf mana isaatti mul'ate Sillaaseedha. Abbaa ilma hafuura qulqulluu jechuudha. Abrahaam yeroo kana kan nama dhibu mana mataa isaatti kan hin qabne dunkaanatti maal simate? Sillaase simate. Dunkaanatti jechuudha. Yeroo sanatti namoonni tarii mana gurguddaa qabaatan jiraachuu danda'u. Garuu mana dunkaana kanatti mana dhaabbachuu hin dandeenyetti Sillaaseedhaan simateera jechuudha. Kanaaf akkamittidha abboonni keenya dubroo maariyaamitiin dunkaana Abrahaam sidha kan jedhan jennee yommuu laallu dunkaana Abrahaam kana xiqqooma kan taate kanatti jechuudha. Waaqni samiif lafaa Sillaaseen seenee akkuma simatame akkuma kanas dubroo waa tokko hin qabne iyyeetti kan taate dubroo xiqqoo kanatti Sillaaseen simatameera. Haala kamitiin humna abbaa ishee golguudhaan ilmi immoo irraa dhalachuudhaan hafuurri qulqulluu immoo ishee eeguudhaan kan dhalate eenyudha? Kan dhalate waaqa ilmaati.
abbaan nama hin taane hafuurri qulqulluun nama hin taane kun barumsaa dubbii foonummaatti kan kennamedha. Kan nama ta'uudha ilmadha. Garuu ilmi qofaasaa dhufee immoo miti. Sillaaseen guutummaamaan dubroo maariyaamii irra bulee ilmi garuu foon isheerraa foon fudhachuudhaan foon addaadhaan dhalateetu mul'ate. Kanaaf dubroo maariyaamti maaltu argate? Maalti mul'ate yeroo jalqabaadhaaf jechuudha. Maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu kan jedhamu kan dubbatame asittidha. Sirriitti haa dhaggeeffannu. Maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu kan jedhu qulqulluu Gabri'eeliitu karaa dubroo maariyaam yeroo jalqabaadhaaf mul'ise jechuudha. Isaa boodattaanee laga Yordaanositti tulluu Taaboor irratti gooftaan keenya guyyaa guyyaan barumsa taasisutti baay'ee dubbachaa tureera. Kan jalqabaa garuu asittidha jechuudha. Humni Waaqayyoo akkamitti taachuudhaan gaafatte? Ani dhiiran beeku. Akkamitti kun daawwachuu danda'a yeroo isheen jettu humna abbaa sirra si golgaa. Hafuurri qulqulluun immoo si eegaa. Sadan qulqulluu keessaa tokko kan ta'e ilmi immoo sirraa dhalataa jedheetu itti jechuudha. Kanaaf qulqulluu ittiin sillaasee mana xiqqoo kan taate dunkaana Abrahaam keessatti akkuma simatame dubroo iyyeetti waa tokko hin qabne ishee keessattis immoo wanta simatameedhaaf haala kanaatiin abboonni keenya dubroo haadha keenyaan dunkaana Abrahaam jedhaniitu ishee fokkeessaniiru jechuudha. Kan itti aanu kan afuraffaa gara laafummaa Abeel. Gara laafummaan Abeel sidhaa jechuudhaan jalqaba kan dubbisne kan jalqabaatti kan jirudha kuni. Abeel egaa seera uumaa boqonnaa 4 yoo ilaalle ijoollee Addaam warreen jalqabaa keessaa tokkodha. Dursees immoo Si'ooliin kan gale Abeelidhaan ni beekna. Abeelii fi Qaayel ijoolleewwan kun lamaan dursanii abbaan isaanii Waaqayyoof aarsaa dhiyeessaa waan tureef Addaam jechuudha. Karaa Addaam aarsaa Waaqayyoodhaaf akka dhiyaatu baraniiru. Kana boodas akkuma abbaa isaanii uumaa isaaniidhaaf aarsaa yeroo dhiyeessan Abeel aarsaan dhiyeesse Waaqayyo biratti fudhatama argate. Kan Qaayel dhiyeesse garuu hin fudhatamiin hafe. Kanarraa ka'uun Qaayel aaruudhaan obboleessa isaa Abeeliin ajjeese. Abeel nama jalqabaaf Si'ool gale ta'e. Kana dhagaa abboonni keenya Abeeliin gara laafummaa isaa dubroo maariyaamiif kan fokkeessan. Akkamitti fokkeeffame? Abeel dhuguma gara laafaadha. Gara laafaa akkamiidha? Jalqabaa qabeenyaa qabu keessaatu wanta bareedaadha Waaqayyoof aarsaa kan dhiyeesse. Waaqayyoon nyaatu ni beekama. Hin dhugu. Garuu immoo gara laafaa waan ta'eedhaaf Abeel uumaa koodhaaf wanta gaarii malee wanti xiqqoon ta'uu hin qabu jechuun wanta horii qabu sana keessaa jechuudha kan bareedaadha aarsaa Waaqayyoodhaaf kan dhiyeesse. Boodas immoo obboleessi isaa akka taalis immoo beeku obboleessa isaa jaalalaan wanta wajjirraan deemuudhaaf du'aaf kan isa geesse maalla gara laafummaa isaati. Gara laafummaa isaati malee obboleessa irraatu adda bahuu hin danda'a. Garuu gara laafaa waan tureedhaaf amma du'aatti gaheera jechuudha. Waaqayyoos aarsaa Abeel kan fudhate gara laafummaa isaa ilaaleetu malee aarsaan qofti gahaa ta'etu miti. Gara laafummaa Abeel sirriitti Waaqayyoo ilaaleeraafi. Akkuma kana Waaqayyoo aarsaa Abeel kana kan fudhate gara laafummaa isaa ilaalee akkuma ta'e jechuudhaan abboonni dubroo maariyaamiidhaaf haala kamiitiin fokkeessu. Dubroo maariyaamiirraas nama ta'uudhaaf kan filate gara laafummaa ishee ilaaluudhaan waan ta'eefidha. Gara laafummaa ishee ilaaluutiin. Dubroo maariyaam kabaja kan argatte haadha Waaqayyoo jedhamtee kabaja kanaaf kan geesse akkasumatti dubartoota wajjirraan nama walqixxaa taatetu miti. Asirratti kan qulqullichi Gabri'eel jedhe dursinee dhaggeeffannu. Qulqulluun Gabri'eel maal jedhe dhufe? Waaqa wanta deessuudhaaf ati dubartoota keessaatti qulqulleettiidhaan jenne. Maal jedhe? Gammadii. Ati dubartoota hundumaa keessaa kan eebbifamtedha jechuudhaan dursee galatoo. Kana booda immoo boodadha kan inni waa'ee haadha Waaqa isheen taatutti hime. Diduu dandeessi. Haadha Waaqa hin barbaadachuu dandeessu, hin amanachuu dandeessu turte. Garuu jettes jechuudha isheen maalidha? Kabajamtuudha, gammadduudha. Dubartoota hundumaa keessaa kan eebbifamtedha. Kennaadhaan kan guutamtedha beekaa. Innaa kanaafidha sareedhaaf maal taasisaa turteetti? Amma kanatti gadi bu'uudhaan jechuudha. Sareedhaaf bishaan nama kennaa turte dubroo maariyaam. Innaa gara laafummaa ishee kana gara laafummaa nama jalqabaa kana Abeelitti abboonni keenya fakkeessuudhaan
haala kanaatiin ni barsiisu jechuudha. Kan shanaffaan riiqaa Yaaqoobidha. Isa kana immoo kutaattaanuun qabannee kan dhufnudha. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u. Kan nu gorsee abbaan sagalichaa Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi jaalalli gargaarsi haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hunduma keenya wajjiraan haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.